Hello. ايش عالتو؟ وجي في الليش عالتو؟ ما رد كوشي نعمل بليكا مال مدامين كما نامباني مو؟ ساتي بيكا تباتي بانا. ايش بقى نابل بلي تولي؟ مدامين كي؟ ايش عالتو؟ أنا سوجي تو مريم ماما نجرا؟ باقي سيادي. ايه. caaltu ani bar jaalala dhugaa si jechaa jira beektaa anis nama biyya hormaa keessa jirudha anis nama anis anis nama bultii barbaadudha caaltu ani gowwoomsa akkasii siin jechaa jiru kanaafiyyuu waa tokkotti hin yaadinii koottu siin jedha lookeeshinis si erga koottu shufeerri jira feessi fuudhaas siin jedha koottu waliin dalaganna hojiin akka ajaa'ibaatti jira akka barbaadde ijaazaa baatee akka barbaadnetti dalagannee biyya keenyatti waan barbaadde hojjetanna caaltu dhugumaan jedha koottu. Sa'aatii meeqatti sitti tola shufeeristii eegaa? Ayoo. Dhugumaan jedhani maal taate caaltuu barbaadde as taa'ee bakka namoota ergee maatii keessii beeksisaa waan barbaachisu asitti xumurannaa siin jedha mana kiraan kaffaltu ati hojiin galtaa ana bira teessee dalagattee walitti qabannee wajjin biyya keenyatti gallee waan barbaadne hojjetanna caaltuu maal taate? Eshi koottu. Eshi. Akkamitti? Nagaadha. Jirta? Fayyaa keeti? Maga jiraata. Waaw, manni kee baay'ee bareeda. Qooma kee galtaa? Kaa keessatti hoo? Baay'ee bareeda manni kee. Lakki madaamii kee ammuma baate, amma yeroo makiinaan dhufu sana baate. Maal as sodaadha sitti fakkaate yoo sodaadha ta'e. Baay'ee bareeda manni kee immoo baay'ee bareeda. Maal jedhama iddoon kun safara keessa? Baay'ee bareeda. Lakki amma nyaaddan fi ani nyaata qabadheera. Ani nyaata fideen fi amma misaa qopheessas hin jedhan. Jirta fayyaa kee? Haalanga. Lakki maal qaalaa haalollee qaaluu? Yaaduma malee kan hin jedhu garuu boodatti rakkoo qaba garuu innaan biyya galuutti baay'ee sodaadha paaspoortii koo fudhanne nan dhabe barbaade mana keessa maal mana kaa'usaa mana kaa'an kan hin jedhu hojii gammatti dafee dangalaa garuu maatiin kiyya kaayaa mana biyya keessaa hojii yookiin qarshinaa ergi jechuu danda'u maalan beekan ani fadhoo ish rakkoon qabu ish waaqayyo nuufaa godhuun dalagaa rakkoon qabu ani moo lakkaan yeroo jalqabaati fan biyyuun kana dhufe biyya biraan deemna yeroo jalqabaati biyyuun kana dhufe hin qabu sin jenne dura wallahi dhalane yeroo sitta soo jaalallee hin qabu sin jedhamatti immoo maara deemte na gaafattana shakkite moo baay'ee bareeda manni kee ishi rakkoon qabu kutaa shaaworii qabda rakkoon qabu nan geeddara dhanaa kennime shower kedi baay'ee bareeda kutaa shower kedi jaartii fakkaatamu ala kana caalummaa maal uffanna suuraa kee wajjin jaaladha
Qallalin bareedu. Manni kee dhugaa. Manni qallalin bareedu. Mana koo mana kee manni koo mana kee qallalin bareedu. Waaw. Das nama. Misaasi kenname nyaadhume. Misaasi dhiyeessan nyaadhume. Misaan. Har'a qopheesse. Har'a ganama. Nyaadhu kaa nyaadhu. 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 Dhugimee kana. Qallalin bareedu. Burtukaana kana kan nyaachisa baay'een jaaladha. Nyaadhu. Ish. Anjir be? Anjir ini mah. Nyaadhu. Rozi kenapa? Mulai luar kanyacu jalan nak. Nyat. Nyat. Mana ke bayi pakai dah. Mana ke kalanya bayi. Aduh. Nawis tahu? Burtukana miti ada miti ada. Iya nih Mak. Nyatu. Mee tuffaa kanas ilaali. Tuffaa kana nyaadhu siin jedha nyaadhu. Nyaadhu yeni maal. Sigee? Ma. Bakka bishaan taasii fida. Amma nyaata jechuudha. Bakkas ta'e kan dhukaame. Anoo lakki dhugaa manni kee baay'ee natti tolee jira. Baay'ee namadha manni kee. Eessa lafa garuu? Lafa moo ariifate moo? Lakki abbaa hoo? Lakki kennaa kunis akkasillee barbaadu dhugaa. Otoo maatiin hin beekin otoo waa tokkollee mana yaalaa hin deemin iddoo tokko bullachuun ta'u waan biraa dhugaa. Waan akkasitti hin galu kennaa kun. Amma mirmaraa deemnee amma maatiin beekanitti waan biraa keessa galuu hin qabnu maaree kun. Rakkoo hin qaqqabne waan ta'eef akkas naan hin jenne beektee dura waliin galle akkasitti waan ta'eef amma waan akkasii keessa galuun biyya namaatti baay'ee jibbisiisaadha. Kanaaf maatiin haa beekanii namaatiin beekanii mana yaalaa jennee waan hunda sirreeffannee jechuudha. Rakkoo hin qabu. Amma garuu iddoo tokko buluu hin dandeenyu. Abada.
hin barbaadu lakkii. Hunda tokko buluu hin dandeenyu dhugaa. Baay'ee rakkisaadha. Wajjin bultu. Nama akka keetiif dimoo maatii koo naa beeksisi maatii koo naa beeksisi. Nama akka keetiif taane bineensa na seete moo maal rakkoo qaba? Ani ilma Oromooti intala Oromooti maal rakkoo qaba? Wajjin jireenya itti fufnee adeemnaa wajjin bultii dhaabbannaa wajjin ijoollee warra wajjin gallee jiraannaa dhiqamaa qotonan si hojjechi sasin jechaa jira miti waraqata bakka hojiidha. Nama natti immoo dhuftee wanni itti maalidha? Na dubbii keessa ta'a akka yeroo dubbattu. Teekas kana na fuuldura. Mana yaalaa dhaqnee maal taane? Mala chaayii qabsiin jiraani? Ani akka ilma namaatti wajjin bultii ijaarrannee wajjin biyyatti galee wajjin horras hin jedhe malee faayidaa fas barbaade moo maallaa godhis hin jedhe. Hambisaa biisii akkas maatii na beessa. Maatii siin beessa. Jaarsa barbaadeen namoota walitti qabeen maatii si beessa kalaas warra jiran maatii wal bara. Lafan bulaa alal garran bulu. Bineensa nama keetti dimti kan si faana bulu. Mama ibe mari qabsin jedhan yoo ibe qabsin jedhan immoo kinoo kan mana yaalaati wanni kinoo cessation wada shakkisa ta'ee jechuudha. Kanaan nama amantii yoo ta'e maal nama amantare kan immoo kuni kiniinis miti yookiin marfee miti cessation makalaakaa kamii waan hundaaf iyyuu kan ta'u jechuudha. No? Addisiidha. Ani akka intala namaatti hojjennee faana jijjiiramnaa dheessi fide. Gatii mee kaffalee shufeera nama asii kiinoo achitti ergee jechuudha biyya amma kanaa kutee lafaan rafaa maalirra rafu. Ka'ii kana kaasina fuulduraa dubbii keessa taa'aa akkami.